هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام أنا رتك أراتن اللي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سنين جتشا الشمار كفوني جول أورمو كبجمتوتا في جالة توتا كقالي سنين جدا وانا لما سدي دبتو دا وانا تكو دران درسي أقومان اندونه نما جران أجيفنا لا تقوما waan ugumaan jedhe tokko onatti dhagaamee jira baay'ee haasaa mucaani haasoysiise keessatti wanni tokko waan namatti dhagaamu baay'ee waan nama quuqooyitu achi keessatti dhaggeeffadhe waan mucaan sun laayivii jalaa waraabe isallee hin dubbadha tarimmoo duraan dursee ummata kiyya ummata karrayyuudha ka akka maleedhaan ajjeesanii ka akka maleedhaan fixan Rabbiin ummata Oromoo bal'aafillee saba isaan jaalatu Rabbiin jajjabinna nama hundaayyuu haa kennu Rabbiin ummata isaaniiti firoottan isaanii aanaa isaaniiti Rabbiin jajjabinna isaanii haa kennu kennuma nutti godhe kormaa maan nu godhe jedhe Umar Suleymaan yoo akkasuma tarimmoo mana haadha Jawaar Muhammadii kaasaa manillee yoo jaartiyyuun ajjeesanii isaan dantaarraa qabanii miti ummata nama dhiisuu miti jarri tari immoo waan Shimallis Abdiisaa ajjeechaa ummata keenya fixaa ummata keenya karrayyuu irratti isaan fixaniitiin deebi'anii abaa'uu shanee shoror keessaatu ummata karrayyuu fixe yoo jedhu maal akka ta'e annamichi sun maal irraa akka uumame annamichi sun bichaan hangalle wallahi billahi kaacaalu ajjeesee kijibaan boo'e kaacaalu ajjeesisanii kijibaan boo'anii ragaan akkasitti isaanitti bayeetiin hin jedhe rabbiin haqasan rabbiin hin dhoysine ifa baasee jedhe ammallee yoo gadi bayee Shimallis Abdiisaadhaa gufuun ummata Oromoodhaa gadi bayee abaa'oo shanetuyyuu haayiluu saree haayiluu maqaa sareedhaa abaa'oo shanee shororkeessita abaa'oo shaneettu abbootii gadaa fixee yaa jamaa isin bar kijibni dhoysaan kijibani ummata kana hattuu zaahira akkana namatti dhufte ofirraa eegan hattuu kijibduummoo ofirraa eegan hin danda'an ummata kana harka keessaniin fixanii liyyuu haayilii Oromiyaa jettanii leestiroo xaraagii ilmaan sabaaf sablammii walitti qabattanii akka ummata fixuuf addatti qopheeffattanii humna addaa Oromiyaa jettanii ufii keessanii ijaarattanii addatti kanama fixu wallaahi billahi nama kennatu yunatti mee namumma warra kana keessa bineensa kana wajjin hojjetu liyyuun naannoo Oromiyaa ka jedhan kun abadan ijoollee Oromootii miti jedhan kama nama ajjeesu annamuma waraanattu natti kama nama ajjeesu addatti qopheessan jedhan jara kan mindaan isaaniillee addatti kaffalamaaf jedhan mindaan isaaniitii fi ka poolisoota addaan jedhan warra nama ajjeesu kana addumatti ijaaratanii humna addaa Oromiyaa ka jedhanii addatti ijaaratan kan warruma nama fixu jedhan warruma nama fixu bilbilaan akkanatti ajjeesi jedhanii warri akkanatti nama fixu kun warra addatti illee mindaan isaa akka gaariitti lubbuu namaa baasuuf mindaa kafalamuuf jedhan mee ummata kana namicha Shimallis Abdiisaa jedhan kana jarana kanaaf isin jibbinaa bar warri rabbitti haqaan amanu biyya bulchuu qabaata kanaaf jenna bar warri rabbii tokkichatti amanu olamaan rabbii tokkichatti amantu biyya sanii odoo deemte biyyi sun hin dandamata kanaaf jenna barnu ummata cubbuun qaamni isaanii cubbuun dhiqan maal namicha akkana a'uuzu billaahi minash shayxaanir rajiim aan urga dhaladhee jettiya kana baqayfadhee oppiidiyoon Mallas Zeenaawii wajjin illee hojjette oppiidiyoon Hayilamaariyaam Dassaaleny wajjin illee hojjette ummata akkana babbadaa kanaan argine ummata akkana karuhi ilmaan Oromoo duguuggaa sanyii ka isaan ummata keenya Oromoo karrayyuu irratti raawwatan an dhageenillee hin arginelle nafseen namaa yoo baate sila ruhiin namaa ruhii qaalii ruhii rabbii erga baasanirraa gabbaanii homa tokko jedhanii gadda kijibaallee argisiifataniit ummata Oromoo dhiifamanurraa godha warra isaan akkana fixe kana toyannaa jala oolchina jedhan sila jaran ummata kana akkami ummata kijibaa kana rabbi maan nutti wakkalee jedha bar ummata kanniin ummata ruhiin namaa ruhiin ilma namaa ruhii saree hanqattee bar biyya san keessatti
jarana kijibni illee daangaa qaba kijiba hamaa kanan kijibina koodoo ummata isaanii keessatti ummata fixxanii ummata nagaa ofiitiin warri dhufe kun illee ilmaan teenna kaasii lolaanii jiru kun illee ilmaan teenna ka lolaaf itti dhufe kun illee ilmaan teenna ilmaan oromooti hundi siitu dubbii kana jaarsummaan finna jedhanii ummata miskiina jaarsummaan finna jedhanii odoo isaan gaaddisa odaa jala ta'an achitti dhayxanii rashansisiiftanii abaa'oo shadhutu Shimallis Abdiisaan siif qaana'e si arrabsinellee onni biraas wanni siin jennullee hin jiru siif qaanofnee jirraam akka namaatitti akka rabbiin nama akka kennaa si kalaqetti si saalfanne yaa kisheer godhame akka rabbiin si kalaqetti si qaanofnee jirra Shimallis Abdiisaadha ilmi namaa bar yoo kijibellee dhoysaan kijibaa waan dhoysaa jiru tokko kijibaa jaran ummata gaafa duraa wayyaanee nurraa dhooggu jettanii meeshaa isaanii harkaa guurattanii ummata karrayyuu ka zabana mallasiituun salphatin ka zabanan salphatin duguuggaa sanyii harma muraa wallaahi harmi muraa aanolee harmi muraa aanolee calii calanqoo warra oromoo karrayyuu saba xiqqaa oromoo karrayyuu ka odoo fixan ka odoo dhiiban ka odoo duguugan hardhaangaan haftoo hafte sanillee akkanatti rashanan meetiree abbootiin gadaa ka gabbaatee waa dubbatte meetiree abbootiin amantii ka gabbaatee waan dubbatte jaran odoo warra nafxanyaa keessaa nam tokko waa ta'ee mukatu daaqa abiyoot kaasa'ee jilbaan deema Shimallis Abdiisaa garaan gangalata taakkalaan uumaa garaan gangalata yaa jarana nu biratti ruhiin gara maleen baatu ile ruhiin sareetu ummata muslimaa biratti garaa nyaatti nu isinin jenna wama takka warri nama fixaa jiru kana keessa harki muslimaan jiru gurratti isin calawu warri nama akkana duguuggaa sanyii ummata oromoo irratti raawwataa jiru kana aangawoota kiristaanaa ta shawaadha ta dhiini ilmaan oromoodha isaan biratti safaaxa ta ruhii ilmaan oromoo baasi yoo jedhan baaftu waan duutuuf seeta dhiini ilmaan oromoo karrayyuudha Shimallis Abdiisaa si fakkaatota ta'ellee warra itti ergiteellee namichi akka awwaluu abdiillee ka wajjin mari'attee itti ergite abiyoot kaasa'eeti ajaja bakka ga'uuf dhiini oromoo karrayyuudha akka gaaritti isin qabuuf ta'a akka gaaritti maal isiniin godhe ummanni miskiinni kun firoottan keessan kaalkanii guyyaa sagaddaniif firoottan keessan kaalkanii guyyaa gangalattaniif lafa isaanii irraa fudhachiiftanii lafa isaanii irraa ficcisiiftanii odoo zarafsiiftan nafxanyaa odoo zarafsiiftan isin ummata oromoo karrayyuuti irraa dantaa qabdanii ummata tuulamaa lafarraa buqqiftanii mattaawaqaa amaaraa killili gondore surree qumxaa guurtanii finfinneetti galchitanii barise isin warra saba keessanii akka gondoreef gojjamee gosaan wal qoqqooddanii warra tuulamaa oromoon shawaa takkatti matti beeka ummanni oromoodha har'a wal qoqqooddanii lafa warra tuulamaa akkanatti zarafsiiftan ummata oromoo karrayyuu achirra duguuggaa sanyii irratti raawwattanii dibiqmaaxii isaanii dhabamsiiftanii ummata galakkoofsaa hin fidhaa itti kutattanii daatan kiyya naman seensu odoo nama seensisin seensisa ijoollee ta'en hin findhee dhabamsiifnee warra Minilikii lammaanyi bayyanaafa achitti galchina jettanii oromoo karrayyuu ummata haga firee lakkoofsaa ummata 10,000 biran tarre ummata 12,000 biran tarre akkanatti ficcisiiftan biyyattii san namni bulchu warra rabbii tokkichaa qatayetti amanu bichatu tayaaf an islaama ta'ee fi miti dhugaa jirtu tan islaamni ruhii namaan baasu gara malee islaamni gara malee cubbuun dubbatu islaamni abbaa fedhe wala islaama wala kiristaana wala saba biraati islaamni cubbuu irraan kaa'u islaamni warri haqan deemu har dhiigaan dhiqatanii ummata akkanatti rashananii kaan dhabama gootanii kaan rashantanii rabbitti maal himtan jechuuf wanti rabbiin biraan isin gaawwayitu hin jiru isin yoo isin argatan bakka isin argatanii isin daffa'anii isin ajjeesuudha rabbi maal wanti rabbitti isin dabarsan maaltu jedhu rabbiin gaafa san waan isin irraa gaafatu nu qopheessee jira ruhii rabbi kalaqe ta isin akkanatti baasaa ooltan ruhii rabbitu kalaqe bar namni gaagaree harkaan hin tolchine bar rabbii itti isin amanuu diddanii fincaan kofa isin guutaa deemu santuyyu
kalaqe barruhi tannin ka akkana isin balleessitan kan jarana ka akkanatti ilma namaa ruhiin ilma namaa ummata kanneen biratti akkanatti safaaxa taate yeroo Mallas Zeenaawii jiru hin yaadadha bineensi jechuudha bineensummaa yuusu kun ka horii nyaatu kun gaadaa hoolotii keessa seenee yeroo takka bakka dhaloota kiyyaatitti jechuudha namni ajjeesuu sodaateeti bineensi cinqame bakka hoolotiin jirtu seenee hoolotiin illee hin nyaanne akkasumatti subhaanallaahi keessuma bule maaliif sodaatee cinqamee balbalti cufitti cufamtee gara ba'uun dhabe waan goonu dhabne jedhanii nu nyaata yoo ajjeefnellee jedhanii nuti dallana jedhanii sodaatanii abbaa kiyyeetti waamanii abbaan kiyya bineensa namni martuu irraa sodaatee irraa dheessa abbaan kiyya ajjeesani bineensa isaan ajjeesan san bineensa ilma namaa nyaatu Abiyoot Kaasayeetiif Shimallis Abdiisaa barana ilmaan Oromoo qallabaa baate sun jechuudha Mallas Zeenaawii bulchiisni Mallas Zeenaawii bineensa abbaan kiyya mana namaa seenee nama nyaatuuf abbaa kiyya kassasan isinitti hima yeroo Mallas Zeenaawii jiru bineensa bosonaa kanama nyaatuuf dhufe mana namaa seenee cinqame balbal itti cufamtee bineensa san ajjeesanii jennaan abbaan kiyya kassafame isinitti himna har'a isaan akkanatti bineensa bosonaa qallaban bineensi bosona keessa harreef hoolaan nyaatu jedhan baran wallaahi billah harreef hoolaan nyaatu jedhan bineensa bakka duuti ilma namaa itti hammaatti ajjeesanii isaan bosona gatan kana ilma namaa nyaatee quufee bineensi jeedalti hoolotii nyaatu jedhan hoolotii olii gad ariitee bosona keessatti hoolotii bosona keessa yaatee ooltu maal irraa gootire ilma namaa nyaatee quufee bineensi maal irraa godha maal godhaatiin horii nyaatuu deemu jarana rabbiin ruhii qaalii isin akkanatti fixxanii isin haa salphisu salphinni keessan duuti teessan du'a saree haa hanqattu waan biraa isiniin hin jennu salphadhu ati Shimallis Abdiisaa akka ati cubbuu itti haasoftu moo cubbanyoota subhaanahu wa ta'aalaa wallaahi billaahi subhaanahu wa ta'aalaa isin moo warra zaahira akkanatti jiraa keessan mukatti hidhanii akkana isin qaqqalanii foon keessan isin nyaachisan akka isin ilmaan namaa foon bineensa nyaachisa abaatan kanatti maal ummanni mujrimni akkana maal ummanni bineensi akkana maal bineensa akkanaan buga dhaladhee umrii kiyyaa naganagayani bineensa akkanaan argine wallaahi billaahi ummata bineensa jarana barnamni ruhiin ilma namaa qaaliin karabbiin kaabaa ufii irra ruhii abbaa feetee haa taatu abba mafeete haa taatu ruhii ilma namaa qaalii kaabaa ufii irra jabeesse kaabaan kiyya diigamuu irra ruhiin ilma namaa takkittii ta'u ba'uun irra jedhee rabbiin murteesse warri rabbii yaa bulchuu kanaaf jenna biyyatti ajaja rabbii warri dhaga'u diin rabbii warri qabatee deemu ruhii ilma namaa isaan biratti qalbii akka hin taane warri beeku yoo biyya san bulche irra bareeda maal islaama ta'e andantaan qabu maan naagootan ani bonni naagootan tokko illee hin jiru islaamni ka arrabsaa ooltani haqa dubbadheet dheefaa farda yaabbadhaan kana isinitti mun barbaachisaa eenyuun biratti har'a ka isin ilma namaa akkanatti helikoophteraan rukutaa ooltan Mallas Zeenaawii bara Ihaadig dhuftu bara Ihaadig biyya keenya seentu ummata keenya Arsii Baaleetitti dubartii reeffa isaanii akkana diriirsite muka tumaatiin tumee Arsiin kunni Mallas gaafa akkasitti waraanni Tigree akkasitti kutaa Baalee keessa akkasitti biyyee nyaachisee ummanni Baalee gootummaan gadi yaa'ee akkasitti lafatti isaan gadi afe Mallas gabbayee xiyyaaraan hin dhoofu wallaahi dhugaan na dubbadhaa jettee dhugaan tanuma haa himtu ijoolleen keenya ijoolleen Arsii Baalee hin beekan sirritti hin beeynanullee addaan baasanii wanna mara nutti himanii jira warri keenya yoo Ihaadig dhuftu san akkaataa itti ummanni kutaa Baalee ummata waraana Ihaadigii kana biyyee nyaachise hin beekan waraana meeshaa gurguddaa kana asirratti kashaa kanarratti baateeti yoo akkana xachi ilaalan nama sodaachisu yoo sanu akkasitti sodaanne Arsiin afoo dhaabbatee akkasitti daaraa isaanitti afee akkasi isaan barbadeesse guyyaa takka helikoophter artiin kaafanne Mallas Zeenaawii waraanni kiyya narraa fixe waraana kiyya Arsiin narraa fixe jedhee helikoophter ittiin kaafan
har'a abiyoot kaasa'ee jechuudha. Aangawoota shawaatan ta'u uummata biyya gurguratte tana jechuudha. Aangawoota shawaattu biyya gurguratte Oromiyaa ka gurguratte aangawoota shawaati. Oromoon takkittiin keessa hin jirtu aangawoota shawaattu biyya Oromiyaa jettu san namni nafxanya gurguratte jara. Sodaa fi harka walirra qaqqabuu dhadhaa wal diddibuu hin jiru kun nu bira. Hin jiru. Ani yoo kana jedhu uummata shawaatiin hin jennu. Abbaan aangawoota hattuuwwan kanaaf dhiiga ilmaan namaa xuuxxu kanaaf wanni jedhe gufgufe ana dantaa kiyyaa miti. Dantaa kiyyaa miti. Namni Oromiyaa walitti qabee Oromiyaa tana dhaabee gola 11 gurgurate aangawoota shawaati. Namni dhiiga ilmaan Oromoo akkanatti dhiiga maratti bakka maratti harcaasisiisaa jiru aangawoota shawaati. Namicha akka eenyu Haayiluu Gonfaa kana fa'a. Namni duriin ilma namaa xiqqoo isii duriin ilma namaa akkamitti akkitti garaa nyaatuu dhabdu jedhee bar ummata kana odoo ilmoo isaanii jalaa fuudhanii ajjeesanii ilaala itti mani. Maal godhan isaanii xallaallee jedhanii haraqee maqaqqabatanii ka argatan reeffa awwaalatanii ka'aniiti mana kana farsoon jiraayii echa jira haraqeen jiraayii leetiroon akkana isaan kana. Abbaan fedhe irraa du'u abbaan ilma awwaalee haraqee soqa magaalaa keessa deeme shawaa isa dhumaati kun. Isa dhumaati wanni gootan tokko hin jiru itti nyaadhaati itti liqimsa. Namticha akka Biraanuu Leenjisoo Oromoo yoo diigamte ana dantaa kiyyaa miti namticha jedhe gabbee. Namticha akka Taakkalaa Uumaadha shaneen faayidaan qabdu jedhee ka gabbee ijoollee daa'imman baratuu dhogganii dhiiga dhaabanii mana barumsaa keessa yaasanii ari'anii kaan ajjeessan kaanidhaan fixanii ijoolleen dheefa kanaa jettee xiiqii keessa seente ijoolleen bosona galtee har'a biyyee isaan nyaachisaa jirti waraana isaanii irra. Biyyee isaan nyaachisaa jirti. Har'a umtuutti tuni maal dalagaa jirti? Ilmaan Oromoodhaa haadha jalaa guurtee zamachaa Minilikiif kennaa jirti. Maaliif akka Oromoo bira namni dhaabatu hin jiraanne? Akka Oromoon dhalee dhabduuf akka Oromoon tuni gaachana ufii ilmaan ufii nama ijoollee dhiiraa qeerroo dhiiraa akka isiin ofirraa dhabduuf zamachaa Minilikiin ummata Oromoo kana maaluma isaan godha jire. Ummata Oromoo kana namni jarana Oromoon jechuudha Oromiyaan yoo isin tetteettanii akkanumatti Minilikii zamachaa Minilikiitii guftanii ilmaan keessan abbaan dantaan qabu. Abbaan haramaneedha. Abbaan Oromiyaa keessa wallaahi billahi abbaan Oromiyaa keessa Arsii ta'a Harargee ta'a. Xiqqoo Harargee maa wayyuun oolu. Shawaa ta'a. Jimma dhiisi jimma nama wassaname Oromoon gara jirtu siinu jimma Oromoon adda bilisummaa Oromooti. Tuwwani buna guurtuwwani isaani warra abiyoot kaasa'eeti jechuudha. Akkuma abiyoot kaasa'ee dirree Oromiyaa keessatti guddate akkasuma warri isa daggafuuf isa jalatti dhufe kunillee warra buna guuruuf dhufe jimma buna jimaa jalatti dhadhalatee jechuudha kunni warri isa deeggaru. Haadha Oromoo ilmaan jalaa fixanii waraana Minilikiititti zamachaa Minilikiititti haadha Oromoo jalaa fixanii qullaa dhaabanii akka ilmi haadha Oromoo tokko bosona seenee bosona keessa achi jedhe ummata ufiiti haadha abbaa ufiiti obboleeyyan ufiiti garaa hidhanne zamachaa Minilik jedhanii akkanatti oomishimallee sabtii isaa ijoollee Oromoo fixee jira. Waraana 90 namni qopheesse Oromiyaa keessa haadha Oromoo abbaa Oromoo qullatti hambisee bar Shimallis rabbi qullatti isaa hambisu. Rabbi sii hudduu qullaa deemtu nu argisiisu. Rabbiin sii hudduu guddaa qullaa keessaniin deddeemtu rabbi nu argisiisu Shimallis Abdiisaadha. Sare gufguftuu diina sagadduu nafxanyaadha. Sodaattu kolkollee akka keessanii eenyummaa isaa beekaa. Obbo Junaydin Saddoo maaliif sultaana dhoggate abiyoot kaasa'ee yoon illee dideen beeynu. Hin kennuuf ijoollee Arsii tana maalinnatii isii beeka. Maalinnati eenyuun akka taate. Hin beeka. Junaydin Saddoo yeroo naannoo Oromiyaatitti mootummaa naannoo Oromiyaa ta'e yeroo irratti duulaa ba'anii dhiibbaa isarratti godhaa ba'anii
Maameeq jedhanii gantuu jedhanii ni Oromoon itti duula. Diinni itti duula. Waameeq isa hojjetan. Zaranyinat jedhanii ni dhiiga isa dhaabanii shimallee wanni Junaydiin Saaddo. Abiyoot kaasa'ee namni yoo achi taa'ee waa hunda basaasu abiyoot kaasa'eeti yoo san. Basaasaan ilmaan Oromoo duguuggaa sanyii irratti raawwate abiyoot kaasa'eeti. Ummata keenna turidaa fi shimallis abdiisaadhaa kijibni bakka hin qabu. Kijibni faana takka fuudhee faana takkitti gurtarkaanfatu hin danda'u. Hayxi immoo haga feete odoo taate hin qal'atti malee hin cittu. Kana ammoo ifa galatti waraana keessan ficcisiiftanii yoo gabbaatanii kijibdan guyyaa adii kana. Isi warra waan adii gurraacha jedhee giddiin dirqamaan nama fudhachiisuuf yaalu bar. Ani isaan gantummaan hin beeyna. Isaan gufguftuu nafxanyaa ta'uu hin beeyna. Kijibdoonni warra abbaa garaa weessa dhaqan. Warra abbaa garaa eessa dhaqan warra obboleeyyan isaanii ka jedhan yoo irraa fixan warra abbaa garaa eessa dhaqan warra abbaa garaa ka Minilikii. Warra abbaa garaa ka Abiyoot kaasa'ee Minilikii. Warra abbaa garaa haati siinqee ta Minilikii ta Abiyoot kaasa'ee Minilikii eessa jirti? Eessa jirti? Qamisii argisiisuu bichaadha. Ulee qaqqabattanii deddeemuu bichaadha. Marga qabattanii gaafa lola labsitan san bichaa gayyaa'uudha. Har'a yoo abbaa gadaa isin fixan abbaa gadaa mataattu du'e uummata Oromoo keessa. Abbaan gadaa eessa jira jettan wallaahi ani lafa karrayyuu kana xiqqoo isii turee jira. Yeroo tokko obboleettiitti bira deeme abbaan gadaa haqaa haga kalee galgalaatitti ka Boorana Gujiillee kijibdu abbaa garaa ka Arsiillee kijibdu abbaa garaa ka Shawaallee kijibdu abbaa garaa ka Harargee hattu yaadatte waslaatta marti isiitu ka abbaan gadaa yoo jedhamellee bayyana sanbatootu ture abbaan gadaa ka dhugaa haga takkallee taatu wacuucaalleen irra jiraatu isatu abbaa gadaa ture. Sani achi marti isii abbaa garaa Abiyoot kaasa'eetiif bitamtee jechaadha. Abbaan gadaa bakka takkitti hin jiru, Booranas hin jiru, Gujiis hin jiru, sunniin warra abbaa garaati, sunniin warra Abiyoot kaasa'eeti. Abbaan gadaa ka haqaallee ka dhugaallee ani karrayyutti beeka. Warra harka kennatee gadi hin gufgufne. Gadi jedhanii hin gufgufanii bar mootummaadhaa bar. Ummata karrayyuu biratti afaan amaaraa kan dubbatanii bar. Ummata karrayyuu biratti afaan amaaraan dubbatan afaan si jallisanii. Oromoon dhugaa karrayyuudha dhugatti dhibbarraa dhibbatti Oromoon dhugaa karrayyuudha. Tuwan kijibdu guutuun isii. Oadha abbootiin garaa tamii Abiyoot kaasa'eedha takkittiin isii gabbaatee waan kanan dubban. Waan kan jarana daba isaan deemanii meelaala. Daba isaan deemanii cubbuu isaan deemanii guyyaa tokko nafseen ummata karrayyuu ummata kamiyyuu miti ani wallaahi billaahi dhugatti namni akka namni madhumataa tumaan oolaa miti namni dhumaa tumaan oolaa mi Oromoon bakka maratti dhiini isii dhangala'aa tumaan oolaa mi namni akka ummata karrayyuu miilana fixanii ummata walloo ka fixan maaliif garaana nyaatan ummanni kun qabsaaya dhugaan qabsaaya haqaati ummanni kun Oromoon bakka marattuu dhumaa tumaan ooltu ummata qabsaayatu dhuma baran ummata dhugaan qabsaaya guyyaan salphattuun dhufa akka ummata Oromoo dhaabatatti salphifte Shimallis Abdiisaadha. Abiyoot kaasa'ee dhiis ilma diinaa ka kornyeetti qabaniitiin Oromiyaa keessatti guddisanii jedhani Abiyoot kaasa'ee dhiisa. Odoo namni jiru warri sooshaal miidiyaa irra jiru kun guutuun odoo Abiyoot kaasa'ee akka ilma keessan hin ta'in Abiyyi Ahmad jettanii jaarsi cinaacha ciisuun dhoggina. Abiyoot ka kaasa'eeti. Odoo Abiyyi Ahmad ka ta'u taate ilma Oromoo ka ta'u taate ilma Oromtichaa odoo ka ta'u taate ilmi Oromoo hirraahee qaba. Nama akkanatti jibbu Geetaachoo Raddaa jedhee bar. Nama akkanatti na wajjin haasaa nama akkana Oromoo jibbu nama akkana Oromoo xiqqeessu ani samaleen argine jedhe Geetaachoo Raddaa. Yoo isaanii caammaa dhiqusan xaragusan. Ruuhin ummata karrayyuu bakka tokkotti miliyoona irra 50 isin haa gaafattu. Duguuggaa sanyii harka muraatii farma mura aanolee.
bishaan barana morma biyyarraa muraan morma biyyarraa muraa bayani baru dagaafa abiyoot kaasa irfeeti mormi ilmaan oromoo doo muramina feen beeku gaaf tokko biyya abbaa qabaatu jirti gaafa tokko biyya abbaa qabaatu jirti turi dafi akkasitti sinin jedha kana sumarratti dhaaba wanna waan ugumaadha jechuudha waan ugumaan garuu haa ta'u warra adda bilisummaa oromoo ibsa baasee jira waa'ee isaa irratti illee ibsa baasanii jira garuu jechi namichi sun jedhe jecha namichi sun jedharraa ani dhugaa yoo dubbadhe jecha ugumaan jedharraa kaayyoonni wallaggaa takkittiin gabbaatee waan kanarraa dubbatu diddenna ajabe ani yoo dubbatan hin beeku garuu hin argine ka isaan nam tokko gabbaanii waan kanarraa hayyoonni wallaggaa naman seensisu wanniin kiyya Muhammad daataan kiyya naman seensisu hayyoonni wallaggaa namni tokkichi gabbee waan kanarraa namni fuura baafate hin jiru maal jedhanii barruu wayii jalatti namuma warruma dubbatu kana waan kana dubbatu kana jala deemanii maal jedhanii jalatti barreessanii barruu tokko ka arge sallamteen amma ayyitee cadhifti wanti isiin fiddu hin jiru hagana salphannee bar wallaahi billah hagana xiqqaannee bar iyyitaniitumaan cadhiftaniif warri biyya alaa warri ugumaan bira jiru wayirra waa oolchitanii gurra barannee isin eegaa jirra gurra kenna bananne waan inni jedhe jecha mucaan waraabee laayivii isaa jalaa baase san keessatti Jawaar Muhammad jedhe ka qawween ilmaan oromoo irraa hiike jedhe adda bilisummaa oromoo irraa hiisise jedhe abiyyiif lammaa jala galee qawwee adda bilisummaa oromoo irraa hiisise jedhe gaafa tokko jedhe adda bilisummaa oromoo fujaa isarraa baafatuuf taa'aa jirti jedhe yoo dubbiin kiyya soba taate jala deemaa dhaggeeffadhaanuu poosti godhee jira waan san warra poosti godhe jala deemaa dhaggeeffadha yoo akkana jedhan yoo namni wallaggaa tokkichi gabbayee biraanuu habtaamuu malee namni wallaggaa tokkichi gabbayee hin dubbatini wanti kun maal fakkaata gaafa biyya kana qabatan biyya tana qabatanii jedhan Jawaariin ajjeesuu edanii jennee fudhannan hanga eesse argisiise haamtuu qabaa mana sii kabaa jedhe baga ugumaan kana baga dubbate nu kanaafillee adda bilisummaa oromootii waan jennuun qabnu guyyaan itti dhufa kasanii kanaafillee waan jedhuun qabnu waa isaaniin hin jedhu adda bilisummaa oromoo wanti waa isaaniin jedhu dinnuuf oromoof jecha muka keessatti saabatte ijoolleen oromoo waa ijoollee oromoo kutaa wallaggaa bichaa miti oromiyaa gola 11 keessa bosona keessa jirti ijoollee maal akka inni yaadee jecha kana jedhe ani garuu jechi sun jechi inni akkas jedhe sun afaan isaatiin jedhe gaafa addi bilisummaa oromoo biyya qabate Jawaar Muhammad irraa wannatti gurbattii Jawaar sanirraa ilma argoobbaa irraa fujaa baafatuuf ta'a addi bilisummaa oromoo jedhe jecha inni agana kana hunda kana haasa'e warri wallaggaa namni tokko gabbayeen dubbanne namni tokko namicha waa mara jedhe haa soddaatii Jawaar Muhammad mullichi godhe achi keessatti arrabse waan namni namaan jenne jedhe abbaan arfaaseedha nama ganda isaati hin kabaja garuu haadha arfaaseedha mullichi godhe arrabse jecha san keessatti hagam akka nama jibbensa akkanatti nama jibban kana ajaa'iba natti fakkaate abbatu uf mara jedhe boofni jedhan Jawaar Muhammad abbaa eeggatu qaba rabbi nagaa naa baasu yaanni hundi keessanuu yaanni keessi yaaddan takkaadha
maaliif gabbaatanii namicha kanarra maaliif waa jedhu didde hayyoonni oromoon sa'aatii kanatti addaan baduu eddi dhukkuba summii ati nutti facaafte kana jidduu keenya keessaa bayi jettee odoo hayyoonni wallaggaa baatee iyyitu taate tuffii namaa qabaniif tuffiif tokkichi isaanii gabbaanii namicha kanaan waan deebifneef akka gaafa biyyattiin addi bilisummaa oromoo qabate Jawaar ajjeefamu nullee beeynee jirra ifanuuf ta'e wanni wal dhoysinu hin jiru wanni wal dhoysinu takkallee hin jiru nu nama keenna jennee oromoon takkittiidha jennee isiniin dhaabannee isiniin dhaadannee hayyoota keenna jennee isiniin dhaadanna nu beekaa keenna jennee isiniin dhaadanne garuu isin gabbaatanii jecha uguumaan jedhe san nam tokkichi harkatti hin fashaleen isin warri wallagga Jawaar kaleessallee rabbi qaba har'a kaleessallee rabbi qaba borullee rabbi qaba Jawaar Muhammadi jibbaana gana gahe kana jibbaana gana gahe kuni maali namni biraa dubbatu waa baatu nama oromoo gara biraa dhiisa ummanni keenya ummanni islaamaa jechuudha warri biyya alaa keessa jirtan oromoo nagaa allee dabalatee yoo uguma furmaata isaanutti hin argisiisin waan isa gootan isinumatu hin jirre uguma sallamteen torban takka bichaa fiyyitee caldhifti akkuma isiniin jedhan san har'a odoo biyya biraa keessa taa'ee ugumaan ka akkas jedhu taate har'a odoo Itoophiyaa keessa jiraatee ugumaan ka akkas jedhu taate muslimni Itoophiyaa qircatee isa lafa kaaya muslimni Itoophiyaa qaqqalee isa lafa keessa gadi kaaya biyyatisiisa bal'aa namarraa keessa kennatti kee irra taa'eeti keessa taa'eeti jecha gasgaggawsan jejjedhe ka ugumaan jedherraa kaayyoonni ganda isaa takkitti waan dubbatin tun ajabi'a baga argine baga wannu hundaayyuu argine baga ugumaa waan garatti yaadu muluu gaddiddige gadi ba'e waan Jawaar Muhammad irraa taya waan ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam irraa taya waan jettu mara waan uffata muslima dubartii muslimaa taya kana hunda lallaaqee dirree mara keessa deemee lallaaqee kun maaf jedhaman jenne tarii immoo ijoolleen keenya warri achirratti dhayxanii kaleessa namtichi gurraachi ugumaa fakkaatu achirratti mul'ichi godhee miidiyaa beekan gulummaa irratti akkasitti isin arrabsee saree isin hanqise ijoolleen muslimaa miidiyaa beekan gulummaa guddisuuf waan isin achirra dhayxanii beekumsa kennitaniif isintu beeka Mariyoo barbaadda miidiyaan oromoo miliyaana jecha inni jedhe kana miidiyaa tokko adda qabattanii miidiyaa nama tokko qabattanii miidiyaa abbaa barbaadee haa ta'u ajandaa godhattanii miidiyaan isinaa affeeru miidiyaawwan oromoo ma achirratti yaada keessan hin dabarfattanii shabboo miidiyaa nama abbaa fedhe affeera achirratti hundaayyuu oromoo maraa hin affeera shabboo miidiyaa irratti nu affeeri jettanii waan kanarratti yoo miidiyaan biraallee isin affeeruu baate shabboo miidiyaa irratti hin dubbattanii achi dhayxanii dabalataaf namtichi gurraachi kasala fakkaatu sun akkas achi isin arrabsaa oole achi isin arrabsaa oole isin qiqqeessaa oole waan namni isiniin hin jenne isiniin jedhaa oole achirratti wanti diina miidiyaan beekan gulummaa jechuudha diina ilma namaati jechuudha beekan gulummaa udda gaafa beekan gulummaa jedhamee misgaanu gulummaa jedhee sooshaal miidiyaa kanarratti gabbee jedhe wanti biraa wanti inni barreessu eenyu Jawaar irratti malee eenyu irra barreessa misgaanuun eenyu irratti barreessa ganama raaga galgala taajjabbii yoo jedhe taajjabbii barreessaa oola mana kana guutuu gidaara mana guutuu kanarratti waan taazabuu fi nama tokkicharraan arginu dhayxanii ijoolleen teennata oromoo ijoolleen teennata musliimaa achirratti dhayxanii namtichi gurraachi sun akkasitti isin arrabse gadi xiqqeessee amantitti tarkaanfatee amantii keessanitti tarkaanfatee amantii keessan irratti isin arrabsu achitti maanu arrabsitan jettaniif hin dubbanne achi keessan arraftanii yaatan paarlaamaa Itoophiyaa
eega namni kabajaa miidiyaa irratti nama affeere maaliif nama achirra isin fidee namichi gurraacha akkasiin arrabsiisa maalmatu miidiyaa beekan gulummaa irra isin fide sijjammar beekan gulummaa maaliin miidiyaa bira dhaqan ta'e moo nama bira dhaqan ta'e moo nama sirna beeku ta'e moo duula yoo bane achi ganama galgala gadi ba'ee yoo duula ilma namaa irratti bane malee beekan gulummaa dandeettiin isaa duula banu miidiyaa ofii irratti fidee nama arrabsu jecha beekan gulummaa achi keessatti jedhe san as utaal achi utaal fiigeetumaan ustaaz Naazir Hamzaa bira dhaqa fiigeetumaan ustaaz Naazir Hamzaa bira dhaqa mirga abbaa dimokiraasiidha ustaaz Naazir Hamzaa waan barbaade jedhuu danda'a yoo dogongora illee jedhe waan barbaade garuu waan dhuunfaa isaa waan barbaade jedhuu danda'a duula irratti bantanii duula taree duula irratti bantanii namni kun Oromoon takka haa taatuufi malee wanti inni bakka maraayyuu dhaabbatee bakka mara dhaabbatee bakka maratti mul'atuuf qammannan gobeedhaa isinii olitti waan diin rabbiin beekan ustaaz Naazir Hamzaadha Oromoon takka haa taatuuf harka mirgaatiin diin rabbii qabatee harka bitaatiin Oromoo tana qabatee Oromoo tana walitti hidhuuf waa meeqa ta'ee waa meeqa danda'e arraba sooshaal miidiyaa kanarra danda'e ustaaz Naazir Hamzaadha waa meeqa danda'e jiraatee obsaan dabarse wannu hundaayyuu gabbaatan ustaaz Naazir Hamzaa duulli urgagaafa Jawaar Muhammadin ameeti duulli yoom isarraa ol ka'ettuma duultani itti jabaata malee itti laafu garuu nama arrabsan ustaaz Naazir Hamzaadha baga isin argine waan isin yaaddan odoo amma namni tokko Oromoo keessaa gabbayee namni tokko akkana jedhe nama san ola xuuxaniiti duulli duulaa miti sooshaal miidiyaa kanarratti itti ka isa deeggarullee akkuma bilxiginnaa kanatti itti duula ustaaz Naazir Hamzaatitti kan maan isa deeggarullee akkasii kana asumarratti dhiisaa waan ugumaan jedhe garuu garaa keenya keessaan hin baatu guduunfannee kaan jechaati gaafa Oromiyaan bilisoomte Jawaar Muhammad irraa fujaa baafatuuf ta'a qophaa'ee egaa addi bilisummaa Oromoo jette san kaayannee jirra sirritti baga ifanuu gootan waan yaaddan baga ifanuu ta'e gaafa uummanni cinaan gimmaa harki parasantiin namni 50 shakkiin jiraata dura akkasitti kana asumarratti dhaabaa haasofni haga ugumaa wanto yannoo takka jedhu nu oolutti addaan hin citu haasofni sooshaal miidiyaa kanarra wanna ugumaa haasa'uun dhiifnu yoomillee haga inni irmijjaan gaan isarratti fudhatamutti irmijjaan gaan kijibaa warri jala deddeemu ufafoo kaaniitiin nutti dhufani akkasitti isiniin jedha kabiraa mootummaan Shimallis Abdiisaadhaa jechuudha Shimallis Abdiisaadhaa mana haadha Jawaar Muhammadardha waraana itti ergee maal akka barbaadan rabbiin kun bichaan haa beeku maal akka nama guddaa nama humna hin qabne bira waa nama isaan barbaadan maal isaan keessa barbaadan Jawaar Muhammad waggaa 2 wada hidhamee maal barbaadamee mana haadha Jawaar Muhammad keessa maaltu jiraaf waraana itti ergitanii jaartii yaanni hururse manguddoo yaanni hururse yaanni isaan daakee lafa isaan kaaye mee waraanni mana isaaniitti duudee mana isaanii waraanni meeshaa gurguddaadhaan isaan sodaachisu maaliif barbaachise maal irraa fuuta manguddoo irra maal qabanii mana haadha Jawaar Muhammad keessa deemtanii maal qabanaati Jawaar Muhammad mana keessa maal qaba maaluma qaba wannummaan isin mana isaanii san keessaa fuudhuuf waraana haajaartii ajjeesuuf Oromoo ammallee sallalaa jirtan naf fakkaate gaafa biraatti deebitanii ajjeesuuf jaartii maal ajjeechaan tam uummata karrayyuu fixxanii isin nama dhiiftan hin jennu isin nama hin dhiiftan hin jennu
namni bakka mara akkana sodaatee jira akka itti Shimallis Abdiisaa Oromiyaa keessatti nama ficcisiisaa jiru kan Oromoon bakka mara sodaatee jira. Sila namni kun maali namni kun namarraa iyyuu bayaaga jedhoo jira umman ilma Oromooti mootummaa naannoo Oromiyaati. Oromiyaa bulcha jedhani namni kun sila namumarraa iyyuu bayee maali hundemmaan isaatu Shimallis Abdiisaa kana jedha ummanni biyya keessa. Nama akkana nama ficcisiisu. Nama toyannoo isaa jala jiru waraana isaa itti ergee akkanatti ficcisiisu. Ni Shimallis Abdiisaa sodaannee jira namni biyya keessa. Nama biraati iyyuu miti. Isaa namni nama ficcisiisaa jiru. Maal gootanii manguddoo naasisuu barbaachise mana isii keessa ooftanii maal deemtanii fattashuun maal qabdi jaartiin tun mana. Ilma tokkicha qabu irraa nyaattanii maal barbaaddan? Maal fuutan mana isii keessa? Jawaar Mohaammed gaafa wayyaanee girrisiisee laaptooppiidhaan qeerroo wajjin maqaleetti galche guyyaa takka ummanni mootummaa wayyaaneedhaa guyyaa takka zarii Jawaar Mohaammed obboleeyyan Jawaar Mohaammed tuyxeen beeytu. Zarii Jawaar Mohaammed nama tokko. Maaliif wayyaanee jibbiraan mallasoo doo qabrii keessaa bayana bulcheen jaaladha? Maali namni yoo mootummaan Amaaraa naannoo Amaaraa akkana lammii ufiitii dhaabbatu? Yoo mootummaan naannoo Affaarii lammii ufiitii dhaabbatu? Har'a yoo isin yoo mootummaan Tigraay lammii ufiitii akkanatti dhaabbatu halkanii guyyaa? Sila isin maaluma bulchuu barbaaddan ergamtuuwwan har'ee duuba dhadhaabbatu? Ilmaan shawaadhaa? Maal bulchitan ilmaan Oromoo kana lafarraa dhabama gootanii maal bulchuu barbaaddan isin? Moo nafxanyaa teessanii galtanii ilmaan Oromoo kana guyyaa takkitti nakooftanii xiyyaaraan fixanii nafxanyaatti galtanii nafxanyaatti dhuka dhiquu barbaaddan? Manni haadha Jawaar Mohaammed maal qaba? Maaltu keessa jira? Maal qabdi jaartiin guddoon manguddoon humna hin qabne? Maal qabdii maal mana isii keessa deemtanii fattashtan? Shimallis Abdiisaa ka mana hidhaatitti darbisiifte sin ga'u? Ilma isii jalaa fuutee ilma tokkicha isiin qabdu jalaa fuutee mana hidhaatitti isa darbisiifte hin ga'u ammallee mana isii keessa deemta waasi hanqatanii mana isii keessa deemta? Meeshaa gurguddaan immoo mana manguddoodha. Mucaa san qajeelatti ajjeesanam. Zabanyaa jalaa fuudhanii amma yookaan zabanyaa jalaa fuudhanii jaartii sanitti deebi'anii ajjeesanii furmaanni biraan jiru kanuma. Zabanyaa san maal godhuuf jalaa fuudhan eeydoo balbala isaa inaanii eeydu maal godhuuf fuudhanii jalaa deemaniin? Yoo akka limaadii isaanii eeydoo Jawaar Mohaammed irraa ka'a jedhanii ajjeesuu edan jaartii nama isii eegu abbaan barbaade nama ajjeesan beeynu jedhanii nama jaartii eegu fuudhanii jalaa deeman jaartii haa ajjeesaniif. Kanallee ilaala uummata Oromoo. Nama itti seenee shanetu haadha Jawaar Mohaammed illee mana itti ajjeese ugumaan kana jedheemi kunoo ka Mustafaa Jaarraa fa'aa ka iccitii jaraa baasee dabarsu ugumaan kana jedheemi. Shanetu haadha Jawaar Mohaammed mana itti seenee ajjeese jechuuf eeydoo nama isa eege manguddoo humna hin qabne shane ajjeese jechuuf ugumaan akkana jedheemi ugumaan gaafa Oromiyaan bilisoomte oboon biyya seene Jawaar Mohaammed ajjeesuuf taa'aa oboon jedheemi kana dhaqanii eeydoo isii jalaa fuudhan nafxanyaan ajjeeftee jaartii ajjeeftee shane ajjeese jechuuf kanuma wanna biraan qabu hiikoo biraa ittiin kennu hiikoon biraan jiru dubbiin kanuma maaluma godhanii nama humna hin qabne nama amrii takka hin qabne nama humna hin qabne zabanyaa isii eeydu maaliif jalaa fuudhuun barbaachise? Maal godhaafi maal godhan maal irraa fuudhan? Maal qabdi mana isii keessa? Waan soquu dhabanii mucaa fuudhanii deemanii ni eeydoo isaanii ka balbala isaanii eegu fuudhanii deemanii ilmaan nafxanyaa seensisanii gorraasisanii achii kan shaneen itti seente jedhe Shimallis Abdiisaa guddichi keessan ka shawaa gabbayee inuma eeyna ka waan dhufu rabbiin isii biraa jiraatu manguddoo rabbiin guddaan isii biraa jiraatu nama humna hin qabne rabbi jiraafi.